ilmaan Oromoo akkam nagaa jirtu wanti tokko isinitti garsiisaa petition tokko jira petition dhimma Jawaar Muhammad irratti mallatteeffamu jira hundi keessanuu petition san dirqama mallatteessaa nama kuma dhibba barbaachisaa gaafa kuma dhibba guute pirezidaantiin Ameerikaa wanti san irratti waan dubbatu qaba dirqama dubbate jechuudha gaafa kuma dhibba guute kanaafuu Oromoo petition san saayin gootanii qofa hin dhiisinaa wanta gootantu jira email irratti ni dhufa wanti gootan sirriitti na hordofaa amma isin irratti isinitti garsiisaa kuno ani share godhee jira linki san linkiin sun isa kana jechuudha isa kana argaa jirtan isa gattuqa click godha yeroo tokko gattuqa erga tuwitanii linkiin sun ufumaan isiniif bana naafota kuno akkanatti isiniif bana erga bane booda kuno as biratti sign kan jedhu jira as biratti argaatin jirtan sign kan jedhu kana sign now jira amma kuno sign gootanii erga gootanii akkanatti isiniif dhufa as biratti first name jedha maqaa keessan as biratti barreessitan maqaa keessan erga barreessitaniin booda kan lammaffaarratti last name kan jedhu irrattis maqaa keessan abbaa keessanii guutaa san booda isa sadaffaarratti email address jedhu kana gartaniimi email address kan jedhu kana irrattis email keessan guutaa email keessan kan isin beektan kan bilbila keessan irra jiru ta'uu qaba bilbila keessan irra kan jiru ta'uu qaba email qofa malee password isin barbaachisu namni hundi keessan warri mobile qabdan namni email hin qabne hin jiru email bakka gmail jedhu san dhaqaatiin gattuqa email keessan maal akka ta'e achirra waan isin mul'isuuf achirraa irratti barreessaa dirqama laalaa Oromoo nama kuma dhibba barbaachisa kuma dhibba namni Oromoo miliyoona 60 oli kuma dhibba kana ammoo mallatteessuun isin hin dhibu kanaafuu hundi keessanuu anamma fakkeenyaaf asirratti haa barreessu Abdii Muktaar ani jalqaba saayin godhee jira garuu yoo kan naaf fidu ta'e Abdii Muktaar as biratti email keessan barreessitan email keessan erga barreessitaniin boodatti fakkeenyaaf email kiyya Abdii Muktaar @gmail.com @gmail.com kuno erga akkanatti barreessitanii booda gubbatti maqaa keessan maqaa abbaa keessan egaa email keessanis barreessitanii booda akkanatti isiniif dhufa kuno as biratti saayin kan jedhu kana tuwitan sirriitti na hordofaa waliif dabarsaa keessaa waliif erga hundi keessanuu wanta kana irra dalaguu qabdan Jawaar Muhammadiif wanti hin taane tokko iyyuu hin ta'u hin jiru erga tuwitanii saayin erga gootaniin boodatti innuu mallatteessitan jedheetiin isin geessa kanaafuu naaf obsaa ergasii kunoo amma akkana naaf fidee miti ergasii maal gootan amma isin akkanumatti dhiisaa jirtan akkanatti yoo dhiiftan mallatteessitan hin jedhamu email irratti gmail keessan ni beeytanii achirratti email isiniif erga innu gmail keessan seentan gmail jechuun naaf obsaa kunoo gmail jechuun isa kanaa hundi keessanuu namni hin beeyne yoo jiraatan laala gmailin keessan kunoo kana gmail kana gattuuxan erga tuuxanii akkanatti asirratti email isiniif fida gubbarratti ani jalqaba baneetiin jira email kiyya jechuudha naa dhufeetiin jechuudha kunoo asirratti jechuudha kana isiniif fida kunoo akkuma argitan with the people jedhu kana isa gattuuxan erga gattuuxanii akkanatti erga isiniif dhufee booda yoo kana hin godhin mallatteessan hin jedhamu isin Facebook irraa qofa yoo tuuxan email keessan keessa nu qabdan kunoo akkanatti gad dhuftan erga dhuftanii as biratti isinitti mul'ata kunoo isa kana jechuudha kunoo confirm your signature by clicking here jedha isa kana yeroo tokko gattuuxan akkanatti gattuuxan akkanatti yoo kan isiniif dhufu ta'e kunoo Chrome keessan kana gattuuxanii Chrome irratti gootan jechuudha yookaan jechuudha yookaan always gootan Chrome irratti yoo dhufe yoo Chrome kana isiniif inni wanuma feetan isin dandeessan jechuudha kunoo Chrome irratti yeroo tokko gattuuqee jira ammaan kunoo akkuma argitan kunoo amma akkanatti erga san tuuxanii booda mallatteessanii waan hunda ulaagaa hunda guutan jechuudha amma ulaagaa hunda guutanii jirtan jechuudha kunoo akkuma argitan jechuudha kuma dhibba wanti nu barbaachisu kuma dhibba kanaafuu yaa Oromoo walirratti ilaalinaati wanta kana godhaa wanta kana gochuun nun dhibu waan itti kafallu miti waan salphaadha waan hedduu salphaa tokko kanaafuu wanta kana gochuun isin rakkisinii hundi keessanuu mallatteessaa petition kana wanti Jawaariif hin taane tokko iyyuu hin jiru waan maallaqa isin gaafatu miti wanta waan tokko wanti isin gaafatu hin jiru daqiiqaa takka qofa isinitti fudhata nama kuma dhibba kan barbaachisu as biratti ilaalaa kunoo kuma dhibba kan argitanii nama kuma dhibba barbaachisa garuu namni hanga ammaatti mallatteessi nama meeqa nama 2772 kunoo as biratti akka argitanitti jechuudha nama kuma dhibba kan barbaachisu garuu namni 2772 qofti hanga ammaa mallatteessu maal jedhama Oromoo isin hanganuma waan hundaafuu wal bira dhaabachuun beeytanii kanaafuu hundi keessanuu keessaanis ta'ee waliif dabarsaa rabbii jedhaatii wanta kana godhaa galatoomaa kanuma isiniif dhaamuu dhufe hundi keessanuu wanta kana irra dalagaa waliif dabarsaa namni hin beekne yoo jiraate itti ergaa kana akkasitti akka wanta kana mallatteessu godhaa isinis keessaanis waliif ergaa akkasuma Facebook irrattis buusaa share godhaa waliif dabarsaa hundi keessanuu galatoomaa nagaa naaf ta'a